dhugaa Oromoo, haqa Oromoo, dantaa Oromoo namatti miti seexanatti himuu dandeenya jechuudha. Diinayyuu taanaan diinaa wajjinuu taanaan teessee haasa'uudha qabda. Haasofteetii ilaaf ilaameedhaanii xumuruudha qabda. Kun immoo waan al takkaati gootee dhugu miti yeroo. Saboota biraa wajjin haasa'uu kan jedhu har'a kan eegallee miti. Sabaaf sablammoota diinotas iyyuu haa ta'u wajjin haasa'uudha qabnaa. Maaliif yoo jette? Bara Oromoon aangootti dhufe kun badiin, ajjeechaan, cunqursaan, saamichi sirnoota darree akkan dhufne. Siyaasni Oromoos siyaasa dhiyoo kana haasa'u isa yeroo durii yoo dhiibne siyaasni Oromoos adda durummaadha egaa siyaasni sagantaan siyaasa kan inni bahe. Dubbiin faannoo kun fincilli naannoo Amaaraa kun osoo hin dhufin qondaalota waraanaa, qondaalota tikaa, qondaalota siyaasaa yeroo adda addaatti arguudhaan dubbiin kun gara wal waraansaatti akka hin deemne jennee marii Oromoo fi Amaaraa eegalamu ministeera nageenyaa isaanii jalatti. Isa xureedha durii jechuudhaan hin jedhe. Ammas immoo taanaan seeraanis yoo naannoo Itoophiyaa keessa jirra ta'e itti buqqaanee baane yoo jenna ta'e. Bu'uurri siyaasa Oromoo walooma. Biyyi waliin jaarama. Walooma jechuun biyyi waliin jaarama. Of amanuu danda'uu keenya irraati waan maddudha malee dadhabbii irraati waan maddu miti. Kana irratti waan Oromoon jedhu tokkotu jira. Ishee kana jedheetan irraa dhaaba. Bakka isaan ibidda itti qabsiisaa jiran kana ibidda san jalaa dhaamsaa jirra. Uummattoota biraa wajjin marachaa. Yoo amma jijjiiramni dhufuudhaaf adeema ta'e waan maqaa keenya maqaa uummata Oromootiin biltsiginnaan hojjete badii biltsiginnaan hojjete sanas kan sirreessuu danda'u Oromoo. Yooyyaa harka fuuni ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isin jenna bakka gara jiru miidiyaa nagaan dhuftanii guyyaa kaleessaa xiinxalaan siyaasaa fi hayyuu Oromoo kan ta'e Jawaar Mohammad akkasuma Profeesar Isqeel Gabbisaa gaafiif deebii kuush miidiyaa niitook irratti godhanii jiru. Gaafiif deebii isaan godhan san irratti waan uummata keenyaaf ni fayyada akkasuma immoo gaafii uummata keenyaatiif deebii ni ta'a jennee gulaallee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun jiru miidiyaa gara yaadaa fi odeeffannoo keenyaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaroo taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara yaadaa fi odeeffannoo xiinxala siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohammadii fi Profeesar Isqeel Gabbisaatti isin dabarsa. Anis jidduu keessatti kan yaada kennan ta'a. Isinis hamma xumuraan faana turaan afeerraa keenya. Mee jalqaba irratti yaada Profeesar Isqeel Gabbisaa wajjin dhageeffannaa. Anaan immoo yaada isaa booda walitti deebinaa. Isinis yaada inni kennu irratti yaada yoo qabaattan gara koomantiitiin nuuf kennaa. Yaadichis kunooti. Siyaasni Itoophiyaa siyaasni afaan qawweetiin ta'uunsaa sirrii miti. Irraatii of baraaruu qabna gaafa jedhamu. Irraatii bahuun nurra jedha gaafa jedhamu marii tagoonaa. Mariidhaan hojjennaa jechuudha. Sila jalqaba waan sadan sana keessaati ka deebisaa jirru biyyi kun yoo karaa amma jirtutti irra itti deemtee waan nuti siyaasa jedhamu hundumtuu garaagarummaan ilaalchaatii hundumtuu garaagarummaan siyaasa hundumtuu qawweedhaan haa ta'u. Yoo jedhama ta'e itti fufuun hin danda'amu. Inni garuu wanta inni biyya godhe mul'ateeraa miti. Kanaaf diinayyuu taanaan diinaa wajjinuu taanaan teessee haasa'uudha qabda. Haasofteetii ilaaf ilaameedhaanii xumuruudha qabda. Kun immoo waan al takkaati gootee dhugu miti yeroodhaan garaagarummaan ilaalchaa garaagarummaan siyaasaa waan dhalataa deemuu fi qawwee dhiisnee mariidhaan ilaaf ilaameedhaan seera deemuutu nurra jiraadhaa ka jennu. Kun dhugaa isa dubbatuudhaaf namoota warra afaan Oromoo dhagahuudhaaf Oromoo keessaatti waan bahuu fi waan hojjechuu barbaadu. Nuti uummanni Oromoo seenaadhaanis siyaasaanis seeraanis akkas gochuun sabaaf sablammoota diinotas iyyuu haa ta'u wajjin haasa'uudha qabnaa. Maaliif yoo jette seenaan Oromoo uummata gara biraa moggeessuu irratti of keessa ari'uu irratti of keessa qulqulluu irratti kan hundaa'e miti. Seenaan Oromoo ofitti qabu hammachuu qoromsiisuu irratti kan hundaa'e. Seenaa Oromooti kun aadaa Oromooti sirna gadaati. Siyaasni Oromoos siyaasa dhiyoo kana hawaasa isa yeroo durii yoo dhiibne siyaasni Oromoos adda durummaadhaan egaa siyaasni sagantaan siyaasa kan inni bahe dhaaba'uudhaan natti fakkaata. Gaafa waggaa 40-50 dura
Gaafa sana iyyuu taanaan akka namoonni kan biraan diinonni Oromoo afaan nu kaa'anii nullee akka fudhannu godhan miti. Irrumaa gargar baanee sabootaa fi ummatoota kan biraa irraa addaan baanee nuti qulqulloofnee madhaabanna kan jedhu sagantaa sana keessa hin jiru ture. Sagantaa sana keessattuu kan jedhu sabootaaf sablammoota naannoo Itoophiyaa keessa jiranii wajjin yoo walii gallee wal qabannee wal qixxummaadhaan jiraachuu dandeenya kan jedhudha. Waa'een Oromoo kuni waa'ee hammachuuti malee nuti hangafa la. Warra kibba keessa jiru keessaati guddaadha nuti. Seenaas qabna, seeraas qabna, waan Oromoon dhabe hin jiru. Beekumsas qabna, waan Oromoon dhabe hin jiru. Akka sodaattuu ta'uu nurra hin jiru. Gara bal'annee akka guddina keenyaatti adda durummaa agarsiisutu nurra jira. Kanatu siyaasa keenya ture jechuudha duris. Siyaasni keenya kana ture kan Oromoo. Hammachuu, mari'achuu, diina immoo ofitti qabu ergiitii himatte booda kuni waan siyaasa Oromoo keessa turedha duriyyuu jechuudhaaf hin jedhe. Ammas immoo taanaan seeraanis yoo naannoo Itoophiyaa keessa jirra ta'e itti buqqaanee baane yoo jenne ta'e deemna malee sagalee uummataatiin deemna malee namatti nuti hin dubbannu jechuudhaan deemuu hin dandeenyu jechuu kooti. Kanaaf seenaadhaanis sagantaadhaanis sagantaa siyaasaatiinis siyaasaanis akkasumas seeraanis kun dirqama keenyadha. Kun immoo of danda'uu keenya, of amanuu keenya irraatiiti. Of amanuu danda'uu keenya irraati waan maddudha malee dadhabbii irraati waan maddu miti. Kan irratti waan Oromoon jedhu tokkotu jira. Ishee kana jedheetanii irraa dhaaba. Teessoo keenya tun jabeeffatinii hariiroo saboota kan biraatiif uummata kan biraa wajjin maaliif walitti finnaa? Teessoo keenya amma ergi bilisiginnaan dhufeetiitii laaffisaa dhufe malee Oromoo waggaa jaha turas teessoon isaa jabaadha ture. Uummata tokko ta'uusaa, uummata afaan tokkoo, uummata gadaa tokkoo, uummata aadaa tokkoo ta'uusaa beekee siyaasa addunyaan illee itti dinqisiifatan siyaasa qeerroo, qabsoo qeerroo keessatti tokkummaa isaa agarsiisee ture. Amma bilisiginnaa dhufee waan nu diige irratti isa dhiisnee raawwanneeti teessoo keenya sirriidha. Waan bilisiginnaan diige sana waliin deebisuu hojjechuun nurra jiraas immoo ittuma jira. Sabaaf sablammoota kan biraa wajjin hariiroo uumuun barbaachisaa miti kan jedhu garuu Oromoo miti kan akka jechuun nurra jiru. Oromoon warri siyaasaan akkuma Oromoo galma tokko qabna jedhanii akka hangafatti uummata hangafatti ilaallatanii ofitti qabuu keenya eeggataarra jiru. Warri Oromoodhaa wajjin immoo dorgommii qabanis amma gara Oromootiin yoo amma jijjiiramni dhufuudhaan adeema ta'e waan maqaa keenya maqaa uummata Oromootiin bilisiginnaan hojjete badii bilisiginnaan hojjete sanas kan sirreessuu danda'u Oromoo. Jijjiirama amma jiruudhaan dhufuudhaan adeemu kan deemsisuus Oromoo. Itti gaafatamatu nurra jiraasiin jechuudhaaf hin jedhu. Itti gaafatama nurra jira akka saba guddaa akka siyaasa bilchina qabutti akka aadaa fi gadaa akkasii nama qabutti kana gochuun dirqama keenyadha. Waan irraa baqannu qabnu, waan irraati of baraarru hin qabnu, yoo of beekna ta'e, of hin xamanna ta'e kun gochuun waan nurra jirudha kan jedhuun yaada qabna. Galatooma Profeesar egaa yaada Profeesar dhageettanii jirtu. Yaadni Profeesar siyaasni Itoophiyaa siyaasa afaan qawweetii saba miidhame yookaan immoo saba cunqursaa jala jiru wajjin mari'achuun immoo rakkoo hin qabu. Akka Oromootti nuti Oromoon biyya san keessatti akka abbaatti sablammoota hundaa fi akka abbaatti wajjin jiraachuu dandeenya. Sabni tokko yoo miidhame osoo nuti iyyuu miidhama jala jiraachuu baannee uummanni Oromoo jechuudha. Sabni biraa kan Itoophiyaa keessa jiru yoo miidhama keessa kan jiraatu ta'e saba saniif akka Oromootti birmachuudha. Oromoon birmachuu dirqama qaba. Sababni isaa biyya san kan harkaa qabu Oromoodha. Biyyi sun Oromoodhaan hoogganamti. Osoo boru mootummaan ce'umsaatiyyuu dhufe aangoon harka Oromooti hin baatu, Oromoo harkatti kufti. Kanaaf immoo Oromoon biyya sanii akka abbaati. Miidhamni sabaaf sablammoota biyya sanii miidhama Oromoo hundaati. Miidhamni Oromoo immoo miidhama sabaaf sablammoota hundaati jechuudhaan Profeesar kan dubbatamu. Saba sanii birmachuun immoo saba sanii tokko ta'uun immoo dirqama
dirqama Oromoo hundaati. Kana immoo aadaa keenyatu nu ajaja. Safuu qabna safuu keenyatu nu ajaja. Sirna qabna sirna keenyatu nu ajaja. Oromoo guddifachaa saba biraarraa fuudhee guddisaa. Kun immoo dirqama keenya jechuudhaan kan dubbatu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas akka nu faana jirtan abdii qabna. Amma kan nuuf yaada Jawaar Mohaammed isinis yaada qabatan gara komantiitiin nuuf kenna. Asumaan gara yaada xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohammeditti isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana tura. Yoo namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundaati. Yaadni xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohammedis kunooti isinis yaada yoo qabatan gara komantiitiin nuuf kenna. Asumaan gara yaada isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana turan afirra keenya. Dhugaa Oromoo, haqa Oromoo, dantaa Oromoo namatti miti seexanatti himuu dandeenya jechuudha. Seexanatti himuu dandeenya. Kan ammoo hojiidhaan agarsiifne, is not theoretical. Hojiidhaan agarsiifne. Saboota biraa wajjin haasa'uu kan jedhu har'a kan eegalle miti. Bara qabsoo sanis ejjennoon kan clear ture. Eeguma jarri kun aangootti dhufe maali bara 2018 irraa kaase Oromoon injifannee qabate kan akka cimsatuuf. Bara Oromoon aangootti dhufe kun badiin ajjeechaan cunqursaan saamichi sirnoota dabree akkan dhufne. Expectation hawwiin saboonni biraa Oromoo irraa qaban. Oromoon uummata saba gadaati. Uummata dhugaati, uummata finnaati. Gadaan dimokiraasii, nagaan sustainable peace, finni sustainable development. Biyya kanaaf ni dabartii yaadee eegaa turan. Uummanni biyya keenyas, uummanni ollaatis, uummanni addunyaatis. Kana gochuudhaaf ammoo Oromoo jidduutti mariin godhamuu qaba ilaameedhaan. Saboota biraa wajjin mariin godhamuu qaba jennee deddeebi'aa turre. Kan godhaa turre moo turre? On the record. Oromoo keessatti gaaddisa waan jedhamu jaarre. Sabaaf sablammoota fakkeenyaa fi ummatoota biyya sanitti wal dura dhaabbachaa turan jechuun siyaasni wal dura dhaabbataa turan uummata Amaaraa fi Oromoo jidduutti gaafa qabsoo waan Oromoo Amaaraa eegu jaarree qabsoo gaggeessaa turre. Sanbooda mariin sun garaagarummaa siyaasa seenessa kaleessa irra jiru. Garaagarummaa hawwiif mul'ata gara fuulduraa jiru irratti walitti dhiphisuudhaaf kan jedhu kan gameessa qabsoo Oromoo bolee Joolataatiin hoogganamu anis kan keessa jiru Isqeel kan keessa jiru marii qopheessine marii san 2018 hanga 2020 irraa gaggeessaa turretti kan faashal sa'abii ture. Saboota ollaa keenyaa uummata keenyatti wajjin cunqurfamaa turan kan sirni san duraa walitti buuse uummata Somaalee wajjin, uummata Adaarii wajjin, Hararii wajjin, Kibba wajjin marii babal'aa gogoonee uummata keenya keessatti uummata biraa wajjin walhubannaan akka uumamu hojii guddaa hojjennee jechuudha. Kanaaf waan irra eegallee miti. Erga ni dhaabee booda dubbiin faannoo kun fincilli naannoo Amaaraa kun osoo hin dhufin qondaalota waraanaa, qondaalota tikaa, qondaalota siyaasaa yeroo adda addaatti arguudhaan dubbiin kun gara wal waraansaatti akka hin deemne jennee marii Oromoo fi Amaaraa eegalamu ministeera nageenyaa isaanii jalatti. Alamuu Simee jira, Abdinaaf jira kan inni jiru. Abiy hayyamsisanii mariin eegalame. Mariin sun hoggaa Oromoo fi Amaarri waliin mari'ate dubbiin tun osoo waraansi naannoo Amaaraa kun kan inni namni wal fixuu eegalin beeke. Gidduudhaan seenee dhaabee jechuudha. No marii maali? Yoo san immoo walooma jedhee kan sirba tokko jira bar. Waloomni bu'uurri siyaasa Oromoo walooma. Biyyi waliin jaarama. Walooma jechuun biyyi waliin jaarama. Manni tokkoyyuu kophaa. Andu'aalam na fakkaate kan waan san sirba. Walooma isa fundamental of Oromo politics. Waloomni bu'uura foundationii gaaxii siyaasa Oromooti jechuudha. Walooma jechuun maali? Waliin malee hin tolan. Mana tokko yoo qabaatte haga fedhii yoo bareede ibiddi yoo si dhaame ollarraa fudhatta. Yoo galaana si dhufe yoo ibiddi si qabate ollas irraa dhaamsa. Kanaaf Oromoon duuti nan cunqurfame nan dhiitame malee ollaa wajjin hin jiraadhu hin jenne ollaa wajjin hin mareedhu hin jenne. Kanaaf wanni godhaa jirru waan Oromoos fayyadu waan saba biraas fayyadudha. By the way akkanumaan kijiban malee gaafa siyaasatti ol geenyus wanni kun waliin taanii odoo dubbii Oromoon fidee jedhan. Gaafa achitti ol geenyu nu balaaleffatu. Gaafa Oromoon qofa ol ga'us hin balaaleffatu. Gaafa Oromoon saba biraa achi wajjin ol ga'us hin balaaleffatu. Maaliif isaan Oromoos gosaaf gandaan baddaa lagaan qircatti adda qoqqoodanii wal afaan buusanii saamanii ajjeesanii
bulchuu barbaadu. Oromoo immoo saba biraatiin akkuma agartu lama daangaa gama Somaalee waggaa 7 nagaa argate walitti buusanii Oromoo jidduutti social media fayyadamanii walitti naqa walitti wachisiisa. Amaara wajjin walitti buusuudhaaf humna ofii ijaaranii yaalii adda addaa godhaa jiran jechuudha. Wanni isaan wajjanii wanni isaan lolanii maali? Bakka isaan ibidda itti qabsiisaa jiran kana ibidda san jalaa dhaamsaa jirra ummatoota biraa wajjin marachaa. Bakka isaan ibidda itti qabsiisuudhaaf qophaa'aa jiran bishaan dursinee dura rabne akka ibiddi hin qabanne godhaa jirra jechuudha. Beek warri isaan guddisee isaatinnaa jedhu jechaa ture. Darbiin wajjin. Tokkoffaa margi magariisni akka hin gobanne bishaan obaasaa jirra. Margi gogee yoo jiraate immoo san immoo bishaan irra rabne akka ibiddi san qabanne godhaa jirra jechuudha. Wanni hirriba isaan kutee wachiisaa jiru kana. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa haasaa Profeesar Isqeel Gabbisaa fi akkasumas xiinxalaa siyaasaa Hayyuu Oromoo Jawaar Mohammad irraa waa hedduu akka hubattan waa hedduu akka baratan abdii qabna. Akkasuma namoota baay'eef gaafii qabaniif deebii akka isiniif laatan guutumaan guutuutti shakkii hin qabnu. Ammaa fi yaadaa fi odeeffannoo qabannee isiniif dhiyaannee hangarum yaadaa fi odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yaadoo qabattan gara komantiitiin nuuf kenna. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.